يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ayuun Ashamaa harka fuunee jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii bakkuma jirtanitti nagayaa fi jaalalli kabajaa isin haa qaqqabu isiniin jecha akkam nagaa keessanii Ramadaan Kariim bagaa jala bultii Ramadaanaa geettan inshaallah warra bara hedduu nu haa jedhu warra bara hedduu nu haa godhu rabbiin guutuu sanaa rabbiin nagaan ittiin nu haa deebisu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin meeqa kamtu iyyuu hanqate, meeqa kamtu waggaa kana jira, meeqa kamtu kaleessa jira, meeqa kamtu har'a hin jirre. Alhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbil aalamiin shukrii ka rabbiitii itti nu deebisee rabbiin nagaan nu qabsiisee nagaan nu haa hiisisu rabbiin waggaa guutuu itti nu haa deebisu inshaallah. Nama yeroo hundaa mana arabaa keessatti soomanuu miti. Rabbiin mana ofiitti galee maatii ofii wajjin ilma ofii wajjin abbaa manaa ofii wajjin fataa jedhee sooma qabu sooman rabbiin nu haa godhu inshaallah. Du'aayii waliif goonaa isiniin jedhaa keessattuu shamarran biyya arabaa shamarran mana madaamii keessa jirtanii miidhamni keessan hedduu guddaadha. Miidhamni keessan hedduu guddaadha wallaahi hangana hin jedhamu lakkaayamee hin fixamu jechuudha. Wanni man gaafachiisu kaa yeroo kana keessa mana madaamii keessatti jechuudha dalagaani waan biroo hojjedhutu natti mul'ataa jira wallaahi. Akkasii rabbummaan nu haa laaffisu inshaallah. Rabbiin nu haa laaffisu malee hedduu jajjabaatti. Alhamdulillah summa alhamdulillah fayyaa qabaataniitu iyyuu dalaguun iyyuu waa tokko rabbi fayyaa nuu kennee alhamdulillah jedhaa. Mana madaamii keessa dalagaa yeroo hundaayyuu mana kushiinaa arabaa keessa dhaabadha jettanii of hin ifatina, ofii hin jibbina. Inshaallah guyyaa tokko keessaa bayee mana kiyyatti aanaa aalii kiyya wajjin raahaa godhee soomanaa jedhaatii abdii horadha jabaadhaatii dalagadha. Rabbi walitti isinii haa qabu muraada keessan isinii haa gootu nagayaan isin haa galchuu maatii keessanitti. Nama yeroo hundaa mana arabaa keessa dhaabatu miti. Nama yeroo gabaabduu keessatti yaada muraadni isaa guutanii madhaa maatii ofiitti galee maatii ofii waliin soomanu rabbiin isin haa godhu. Akkasii kuni du'aayii kiyyaa isinillee du'aayii nan dagatinaa waan yaada keessanillee koomentii jalatti qeeqallee qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasuma nama waggaa kana hedduu na dabbare barana jechuudha. Waggaa kana alhamdulillah waggaa 3 walirra jechuudha nama waliin soomanaa ture manuma kana keessatti Caxiiriyyaatti waliin soomanaa ture. Barana garuu kophaa kan kophummaan dadhagame wallaahi. Nama baratti nama yoo gargar deemtu hin yaadatta. Waan waggaa kana hojjenne fa'a yaadataa ture. Waan waggaa kana isii waliin hojjenne kan amma hin hojjetin kan amma hin qopheeffatin hedduudha jechuudha. Yaanii wanti qopheeffachuu dhabeef kophaa kan keellee bakka qopheeffachuun si dabbara. Akkasuma immoo iyyuu dalagaan araballee biizii yoo si goote yeroo maayyuu hin argattu inuu hin yaadattu jechuudha. Ta'a akkanaatii waggaa 3 walirraa nama waliin soomanii barana garuu akka maatii kiyyaatti jechuudha waanuma maatii kiyya keessa jiru na fakkaataa ture. Barana garuu kophummaan na dhagahame wallaahi kophummaan hedduu na dhagahamte. Hedduu mootiyyuu hedduu maatii kiyyallee yaadadhe jechuudha barana wallaahi hedduu maatii kiyyallee yaadadhe. Alhamdulillah alaa kulli haalitti inshaallah analli rabbii muraada kiyya naaf guutee nagayaan haa galchuu. Namni akka kiyyaa hin dhabamu. Namni akka kiyyaa nama waliin soomanuu baratee nama waliin taa'uu baratee namni biraa galee hin dhabamu. Rabbiin isin haa laaffisu haa eega inshaallah rabbiin nu haa dandeessisu nu hunda kennayyuu. Shamarran mana madaamii keessa jirtanii boru yoo tana kaasaaniin qophoofte sidheeydi maali wanti jedhamu hin jiru waa hedduu jechuudha. Rabbiin kana hundaa nu haa dandeessisu inshaallah. Yeroo gabaabduu keessatti ga'e jedhee gara maatii keenyaa nu haa galchu. Abdii hin kutinaa isiniin jechuu barbaadeti shamarran teennaa abdii horadhaatii dalagadhaa. Inshaallah gaaf tokko galtanii itti haragalfattanii rabbiin nagaa maatii keessanitti isin haa galchuu. Nama yeroo hunda kushiinaa arabaa keessa deddeemuu miti. Nama laalgalee mana ofii keessatti
madhaa maatii ofii waliin abbaa manaa ofii warra abbaa manaa qabu. Warri ilma qabu ilma ofii warra mootiyyuu gana abbaa manaa horachuu dullee rabbiin daddaffitti abbaa manaa gaarii abbaa manaa saalii isiniif haa baasu shamarran teenna. Warri mana madaamii keessa dalagan keessattuu wallaahi rabbiin abbaa manaa saalii isinii haa baasu. Rabbiin abbaa manaa gaarii kabirrii qofa isin nyaatu miti. Kan mallaqa keessan qofa nyaatu miti. Mootiyyuu yeroo hunda mana arabaa keessatti akka dalagan isinitti dhiisuu miti. Nama isiniif yaadu abbaa manaa gaarii rabbiin isin haa waffaqu. Dadhabbii keessan warruma dalagee argatu beeka jechuudha. Warri dalagee hin agarre namaaf hin hubatu. Wallaahi namni dalagee hin agarre namaaf hin hubatu namallee hin beeku jechuudha. Dadhabbii mana madaamii keessaa dadhabbii mana biyya arabaa kana warruma keessa jirutu namaa beeka. Keessattuu jechuudha shamarran teenya warri biyya namaa keessatti jettanii biyya keessatti abbaa manaa godhattan yookaan mootiyyuu abbaan manaa keessan biyya jiru isinii hin beeku waan isin keessa jirtan isinumaaf rabbitu beeka. Keessattuu yeroo ramadaanaa kana fa'a jechuudha hedduu ulfaatti dalagaa ramadaana waliin baay'ee tokko ulfaatti akkatti jirtan isinumatu beeka waan ta'eef kaayyoo keessan cimsadhaa waan manaa bahetaniif beekaati. Yeroo gabaabduu keessatti rabbiin mana madaamii keessa kushiinaa arabaa keessa isin baasee biyya keessanitti maatii keessanitti isin haa galchu jawaadhaa isiniin jechuu barbaadeetii. Namuma dalagetu beeka namuma miidhametu miidhama ofii beeka. Warri miidhamee hin agarre warri dalagee hin agarre warri mana madaamii keessa dalagee hin agarre miidhama keessan isinii hubachuu dhabutu mala. Isin mootiyyuu har'a miidhamtanii borullee akka hin miidhamne of eeggannoo cimaa godhaa rabbiin isin haa eegu. Jechuun borus akka hin miidhamne jechuun kiyya amma mana arabaa keessatti dalagaadhaan yaada garaagaraatiin miidhamtanii jechuudha. Gaafa galtan immooyyuu itti boqochuu qabdan waan har'a itti dadhabdan kana itti boqochuu qabdan. Itti haragalfachuu qabdan keessa teettanii mana gaarii ijaarrattanii akka gaariitti iddoo gaarii geettanii itti haragalfachuu qabdan. Garuu asittis dadhabdanii gaafa galtanillee dadhabuun immoo gaarii miti jechuudha. Kun immoo gadhummaadha. Mana madaamii keessatti dadhabanii biyya arabaa keessatti dadhabanii yeroo galte itti haragalfachuu qabda. San jala murii ofitti himi har'a dadhabullee boruu itti haragalfadha jedhi dalagadhu. Akkasuma immoo waan dalagdu kana karooratti godhadhaa isiniin jechuu barbaadeeti shamarran teenya namni hedduun jechuudha biyya arabaa kanarraa galanii biyya akkasii biyya akkanaatii biyyatti jiruun guddiidha jireenyi qaaliidha dhugaadha jireenyi qaaliidha. Biyya keenya qofaa miti jireenyi bakkitti qaalofte bakkuma hundattuu iyyuu qaaliidha biyya namaa kanatti illee qaaliidha akkasumatti qaaliidha. Waanuma mindaa ji'a ji'aan fudhataniif malee jechuudha isaanillee hedduu qaaliidha wallaahi biyya namaatitti illee jechuudha jireenyi bakkuma hundatti qaalofte. Biyya keessatti illee akkasumatti qaalofte garuu mootiyyuu akkasii ta'utti inshaallah jireenyatu qaala'ee jedhanii biyya namaa keessatti yeroo hunda umrii ofii gubuu osoo hin taane jireenyi illee qaaloftu akkuma jireenya qaaloftetti waliin jiraatanii yeroo biyya namaa keessa jirtan hin safaatinaa. Yeroo biyya namaa keessa jirtan dalagadhaa waan dalagattan karooratti godhadhaa akkaataa ittiin yaanii waan godhattan isinuu hin beektan muraada keessan isinuu hin beektanii rabbiin muraada isiniif haa gayu. Akka yeroo galtanitti haragalfattanitti akka jechuun yeroo galtanillee hin cinqamne mana madaamii keessatti cinqamtanii kushiinaa arabaa keessatti cinqamaa baatanii gaafa galtanillee akka hin cinqamne rabbiin nu haa eegu nu hunda keenyayyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha shamarran teenya biyya keessatti dhugaadha jireenyi guddiidha. Bakka hundattuu jireenyi guddiidha garuu yoo dalagattee qabaatte wanti ati harkaa qabdu sunillee akkasumatti guddiidha. Guddinatti illee akkasumatti jiraachuu hin danda'amu akkamoo gochuun hin danda'amu. Rabbiin nuuf haa laaffisu jireenya biyya keenyaa sanillee inshaallah akkasii jabaadhaa isiniin jechuu barbaadetti shamarran teenya yeroo takka inshaallah hin dhabamnu yaada wal jijjiirra. Isinillee yaada qabdan yoo jiraattanii qeeqallee yoo qabaattanii koomentii jalatti naa barreessuu hin dandeessanii hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan warri maatii naaf hin taane immoo maatii naaf ta'aa jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warri maatii kiyya taatan immoo galatoomaa isiniin jedha. Akkasii nageenaaf ta'aa fayyaanaaf ta'aa jabaadhaa ramadaana keerii ramadaana milkii kan waan itti yaanne hunda itti argannu rabbiin nuuf haa godhu. Rabbiin nu haa milkeessu keerii ramadaanni qabdullee rabbiin nu miliisinii nu haa waffaqu inshaallah. Akkasii nageenaa ta'aa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Bye bye.